السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربكم جلت النجاح. جيسني باسو وننتاني خيساو جزينا كانت حاجي ورمو كان بدوبا خايا ورسي قلتي يجو رمو تنركا دقاچا تري في وري خراد غونغرا رجلو babbareedaniiti mana kana keessaa bakka baataniin ija faffacaasaa laallachaa jirtan. Kanaaf hin baatanii taa'ame. Dhiyoo tana sii galtee laayifillee hin seenne mee arra hooma takkaa fi lama jechuufiin dhufe. Ni dubbanna. Kanaaf gaawwanni dubbachuu barbaadu. Wallahi dhugaa dubbachuudhaaf haaluma sii galtee biyya Itoophiyaa yookaan biyyi teenya keessa jirtu waan akka malee sii galtee nama yaachisaati. Jalqabarraa ilaa hanqaa ammaatti beeytaa mootummaan maqaa sii galtee Habashaatiin hundaa'u kun hundinuu karaa biyya ijaaruutii fi karaa Itoophiyaa jiraachisuutiin namni itti fayyadaman Oromoodha jechuudha. Namni itti fayyadamanii biyya Itoophiyaa ijaaraa turaniin Oromoodha. Namni ammaas deebisanii ajjeesanii kaan biyyarraa baasanii kaan hidhanii kaan hiyyoomsan Oromoodha jechuudha. Kanaaf wanni takka beeytaa ummanni keenya ummanni Oromoo silaa'uu amma ummanni Oromoo ija banachuu kan eegale ummanni keenya maajoritiin baadiyyaa warra jiraatu warri sii galtee duuba magaalaa jiraatu kun warri abshaallee ablee lamaan nyaachuu bare kun duuba kasaaraa wanni fidaa jiru kana. Fakkeenyaaf dhalli Oromoo tokko siyaasaa madaaluu danda'uu qaba. Waan dubbatullee madaaluu danda'uu qaba. Akkanumas sii galtee haruma namni fiiguun hin barbaachisu. Kanaaf dhaaba fedhe haa ta'u yeroo dhaaboo tokko deeggartu dhaabni nan deeggaru kun faayidaa uummata kiyyaa ni buusa. Giddugaleessi ati godhachuu qabdu uummata keetii jechuudha. Mootummaan ati deeggartu mootummaa uummata keetii faayidaa buusu. Mootummaa nama keetii faayidaa buusu. Mootummaa mirga dimokiraasiitii fi mirga namummaa saba keetiif mirkaneessu. Kan hiree uummanni keetii yookaan mirga uummata keetii bilisummaan uummata keetii akka mirkanootu. Kan uummata keetiif karaa banu deeggaruutu barbaachisaa jechuudha. Amma nama keenya yoo kan laallu taate dhugaa dubbachuudhaaf irra guddaa nama gammachiisuudhaa fi waa deeggarra.
namarraa jaalala rakisha harkachuu fi waa deeggara. Garuu asirratti faayidaa sabaa jiddu galeessa godhannee waan deeggaru dukkana keessa dhaabbannee jitti waa gallaallaa jechuudha. Duuba qabsuma Oromoo tana haa laallume. Qabsoon Oromoo kaleessarraa eegalii haala keessa dabarree yookaan laallu taate ummanni Oromoo wareegama qaqqaalii kafalee jechuudha. Ummanni Oromoo wareegama qaqqaalii kan hanganan jedhamne kafale. Duuba qabsoo siigaltee ummanni Oromoo wareegama qaqqaalii itti kafale. Kan itti namooma isaa dhabe, kan itti harkaa miila dhabe, kan itti sammuu isaa akka malee itti taate, kan itti biyyaa bee haala kana keessa turte jechuu Oromoon. Duuba qabsoo ummata Oromoo kana abbootiin teenya waggaa 50 dabran 50 dabran keessa wareegama qaqqaalii kafalaniiti eenyummaa keenya nuti Oromoo ta'uu biiti teenya Oromiyaa ta'uu wareegama qaqqaalii hanganan jedhamneetu kafalame jechuudha. Wareegamni abbootiin teenya Oromoo fi maqaa Oromoo fi Oromiyaa kana jiraachisuudhaaf isin ummata Oromooti malee ummata biraatii mi gaallaa miti. Ati lafa qabda, ati biyya qabda, kabajaan jiraadhu jechuu irratti wareegama qaqqaalii siigaltee ummanni keenya kafalaa turanii waan akka laayyootti wareegama akka laayyootti dhufee miti jechuudha. Wareegama siigaltee qaqqaalii dhufee fi Oromummaa tana siigaltee galma ga'uudhaaf wareegama qaqqaalii dhufe kana arra siigaltee wareegama abbootiin teenya kafalan kana mana farshoo keessa deemtee yoo muuziqaatti banantee daansii kan sirbitu taate wareegama abbootiin teenya baasan kana of duuba deebisuudhaaf tattaafachaa jirtaa jechuudha. Kanaaf namni keenya waa laaluu qaba. Caluma jennee nama jala fiiguun hin barbaachisu. Dhaaba taanaan dhaaba siigaltee kaayyoo ummata Oromoo, dhaaba ummata Oromootii fi kaayyoo ummata Oromoo galmaan ga'u, akeeka ummata Oromoo galmaan ga'u, ummata Oromoo birallee dabri mirga sabaaf sablammootaa kan kabachiisu kaayyoon isaa maali, galmi isaa maali, mul'anni isaa maali, argamni isaa maali jennee akkasitti waa addaan baafannee waa deeggaruutu barbaachisaa jechuudha. Kana amma yoo laallu taate dhaaba silaa deeggaruuf waan deeggaruuf hin beeku. Kan biltsiginnaa deeggaru biltsiginnaa maaliif akka deeggaru hin beeku. Kaayyoon biltsiginnaa maali? Kaayyoo dhaaba deeggartuu san osoo hin beekne deeggaruun nama siigaltee dukkana keessa dhaabbatee ija babaasu jechuudha. Kanaaf nama gammachiisuudhaaf waa deeggaruun hin barbaachisu. Irra guddaan keenya osoo waa addaan hin baafanne wal falmina, wal jibbina, wal balaaleeffannaa jechuudha. Fakkeenyaaf adda bilisummaa Oromootti yooniin kan hin amanu taate kaayyoo adda bilisummaa Oromoo sirri beekuun qaba. Sirri beekee kaayyoo sanarra dhaabbadhee qabsaa'uun qaba jechuudha. Kaniin gamanaa fi gamas yeroo qilleensi dhufe kaniin hin raafamne. Warri biltsiginnaatis akkasuma
kaayyoon bilisiginnaa maali? Akeekni bilisiginnaa maali? Waanuma siigaltee gubbaa tanaa namni bilisiginnaan gara fuulduraatti badhaadhinni fuuldura badhaadhina jechuu malee mee siigaltee miseensa bilisiginnaa kan ta'e kaayyoon bilisiginnaa kaayyoon badhaadhinaa maali? Sagantaan badhaadhinaa maali? Akkaataan isiin gara fuulduraa siigaltee galmi isiin kaayyette maali kan jiru himuun danda'an jechuudha. Kanaaf wanni isaan qabatanii deemaa jiran akkuma wayyaanee sanii jechuudha. Fakkeenyaaf yoo gubbaarraa tokko shanee akkana goona jee caasaan gama jalaa jirtu hundinuu akka hoolayyiitti sanumeetti jechuudha. Kanaaf jalqaba waa deeggaruuf waa beeku. Fakkeenyaaf nama uummata kee ajjeesu, nama uummata kee hidhu, nama kabajaa siin goone, nama eenyummaa kee si xiqqeessu. Kaayyoon ati deeggartee fi parsinaal waan dhuunfaa keetiitti kaayyoo dhuunfaa keetiitti guuttachuuf maali? Atii fi warri Oromoo kaleessa fixe tokkumaa jechuudha. Maaliif nama siigaltee wallaalaadha jechuudha. Nama wallaalaa osoo humaa takka hin beekne waa deeggaru. Yeroo siigaltee waa deeggaruudhaaf wal dura dhaabbattan. Amma fakkeenyaaf kaayyoon adda bilisummaa Oromoo ifaadha jechuudha. Fakkeenyaaf adda bilisummaa Oromoo hiree uummata Oromoo mirkaneessu. Hiree uummata Oromoo mirkaneessu yeroo jennu uummata Oromoo ol qabnee sabaa sablammoota biyya san keessatti miidhuufi miti. Sabaa sablammoota siigaltee ari'uufi miti. Gabroomsuufi miti. Kaayyoon adda bilisummaa Oromoo biyya san keessa siigaltee uummanni Oromoo hiree ofii murteeffatanii sabaaf sablammoota Oromiyaa keessa jiran wajjin akkuma amma duraa waliin jiraachaa jiranitti obbolummaa fi jaalalaa kabajaan waliin jiraachuu jechuudha. Kanaaf namni kaayyoo beekee qabsaa'uu qabaa jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo silaa'uu ifaadha. Kanaaf amma fakkeenyaaf eegumaan ammas keessa gaa ol ba'ee wanna jechu jiru deeggartoonni bilisiginnaa warri dhufee liu je'ee kutee jira. Mee siigaltee dhiirummaa yoo qabaatte yoo waa beekte beekumsoo qabaatte as keessa taa'ii sittiin ergaatitii waliin haasoynu yoo waa beekte jechuudha. Yoo sagantaa bilisiginnaa beekte sagantaa bilisiginnaan beektu kaayyoo isiin beektu mataa keen beektu hoolayyii fi ati takka jabbiileellee wayyaannanii fi gidee guddatte aannan kaniti. Kanaafumaa takka keessa hin jirtu jechuudha. Sagantaa siigaltee kaayyoo badhaadhinaa himi yoo siin ja'an wanni ati himtu, wanni ati yaaddu, wanni ati godhuu yaaddu Oromoo ajjeesuu, eenyummaa Oromoo xiqqeessuu, Oromoo biyyaa baasuu, dhaaba Oromoo siigaltee akka dhaaba siigaltee dhaaba sabaaf sablammoota balleessuutti maqaa xureessuu. Kana jechuun sagantaan kee. Sagantaan ati si barsiisan sagantaa tana jechuudha. Sagantaa bara dukkanaa jaanii isa bara dukkanaa jaanii bara dur tokko jira. Arrallee siigaltee miseensi bilisiginnaatii fi hooggantoonni siigaltee bilisiginnaallee akkuma siigaltee bara dukkanaa sanitti warra yaadu dhugaa dubbachuudhaaf. Mee ummatuma siigaltee guyyoo tokko
ummata oromootiif hin hojjetin hoolayyii sii galtee hoolayyii dhugaa hoolayyiin irra hojja hoolayyii leensa eegi namaa kan itimi eegensii dawaadha qabbanaa fi kanaaf warra sii galtee amma fakkeenyaaf anniin dhabe dhugaa dubbachuudhaaf niin dhabe maaliin dhabe seete amma deeggartoota biltsiginnaa kanaa fi warruma sii galtee biltsiginnaa je'ee deemu kanaan wallahi dhugaa dubbachuudhaaf maqaan itti dhabe waan hin ja'uun hin dhabe maaliifin maqaa itti dhabe beeytu maqaa hangiseen kanneef haanis waan faayidaa qabu jechuudha wooma feete wotteen waan faayidaa qaba isaan maqaa itti dhabeetiin itti dhiisi kanaaf mootummaan Dr. Abiy Ahmed mootummaa sii galtee faradaan number 1 Oromoo ajjeesuun number 1 Oromummaa xiqqeessuun number 1 Amaara ol kaasuun number 1 lafa Oromoo Amaaraa kannu number 1 Oromoo hidhuu number 1 sagaggaalummaan number 1 ummata kana jechuudha ummanni kun Oromoo bakka hin bu'anii mana isaanii bakka hin bu'anii mataa isaaniillee bakka hin bu'an namni bar mataa fi beeku bar gaariidha beeyta yoo mataa kee beeyte ati waa beeyte beek namni san waa beek namni mataa isaan beeyne kan sii galtee mataa isaan beeyne akkamiin nama bulchame parsin dura namni jalqaba sii galtee mataa fi beeku qaba kanaaf warra mataa fi hin beeyne warra kanaa sii galtee ummata keenya taphachaa jira jechuudha biyya Itoophiyaa taphachaa jira ummata kaleessa sii galtee wayyaanee wajjiin deeninnatii wayyaanee wajjiin ummata Oromoo hidhaa ture ajjeesaa ture warra sii galtee maqaa abaa'ootiin nama farrajaa tureetutu aangoorra jira jechuudha ummata kanaatutu aangoorra jira irraa kanaaf hoolayyiileen kaleessa nama fixxaa turte ta nama ajjeesaa turte ta nama biyyaa baasaa turte arraan tana waan akka saba Oromooti yaadduutti qoma dhawachuun isii wallaalummaa guddaadha warra guyyaa tokkollee waa yaadeen beekne warra Oromoo xiqqeessuudhaan Oromoo arrabsuudhaan Oromoo diina dura qabuudhaan warra jiraachaa jiru jechuudha yaa jabbiileelleen isinirra wayyaa kanaaf waan akka malee nama ajaa'ibsiisaatii wanni amma Oromiyaa keessatti godhamaa jiru beeytaa kootii sii galtee salbaacii keessaati guurtee uffachaa jirtu yookaanoo koota salbaacii keessaa arra guurtee onne jechuudha yaa doofaa bar dhiiga ilmaan Oromootutu arraan tana sii galtee asiin si ga'e bar dhiiga ilmaan Oromoo beeyta nuti wal beeynaa beeyta wal beeyna maan seenneme amma nama hedduu maqaan tuqu jechuun dhuftani as keessa maan seenne dhiirummaa qabaattan maa numa dura dhaabbattanii nama namansiin warra konfidansii hin qabne warra sii galtee maqaan addunyaa irratti hin beeyniif yoo risin zeeroolleen warra addunyaa kun zeeroo tana zeeroo jedhee jettee addunyaa irratti itti baasanii zeerummaa sii fudhattee beeyta beekamti isin sii galtee warra maqaan qabne jechuudha warra ijoolleen Oromoo karaarra yaatee dhumtee baga dhumte warra jiru warra sheekotiin du'aa'ii gootee
mootummaan bagaa ajjeesa warra ja'u isin warra kanaan maal jetta warra kanaan maqaa kannuu dandeessaafi ani maqaan dhabee jechuudha warra haati Oromoo gizee tumamte haati Oromoo gizee sii galtee ilmasii duratti ajjeesan warra gammadu kana waan hin jawun hin dhabe dhugaa dubbachuudhaaf warra mana farshoo keessatti dorgommii hin qabne namni isaaniin dorgomu jiru jechuun mana farshoo keessatti number 1 kanaaf yoo sammuu qabaattan mee daqiiquma tokko dhaabbadhaa of madaala ammallee mootummaa wayyaanee cabsitanii aangoo harkatti hin qabanne aangoon isin harka qabattan tun wareegama qaqqaalii ilmaan Oromoo baasaniin wareegama qaqqaalii ummanni Oromoo baaseen wareegama qaqqaalii ijoollee 5,000 olitti dhabneeni arasii galtee koota qarshii 150 bitattee eenyummaa Oromoo xiqqeessaa jirtu kanaaf yeroon tee dhumtee jirti arraan tana dhumtee jechuudha gaafa duraanii yeroo mootummaa wayyaanee qeeroon Oromoo cabsitu haala gootan beeytanii jechuudha warra kaleessa ijoollee Oromoo rashanaa ture warra kaleessa ijoollee Oromoo ajjeesaa ture warra hidhaa ture warra san dhiifama jettanii jitti dhiifamaan sii galtee yakkamtoota san akka seeratti hin dhiyaanne godhaa turtanii jechuudha yakkamtoota san wanni seeratti akka hin dhiyaanne gootaniif ifa maaliif warri harka dhiigaa isin jechuudha deeninati wayyaaneti warri harka dhiigaa warri Oromoo ajjeesaa ture isin jechuudha tanaafi warra kaleessa wayyaanee wajjiin nama fixaa ture gaafa sii galtee abiyyiin dura dhufu dhiifamettanii wanni dabartaniif takkaffaa faayidaa mataa keessaniitii fi badii teessan waan beeytaniif jechuudha badii teessan waan beeytaniif warra kaleessa nama fannisaa ture wayyaanee wajjiin jechuudha dhiifamettanii dabartan har'a garuu dhiifamni hin jiru aanarraa eegalee araddarraa eegalee kan sii galtee nama Oromoo ajjeesaa ture kan nama Oromoo ajjeesaa jiru kan Oromoo miidhaa jiru kan saba keenya kana miidhaa jiru caasaan jalarraa eegalee ilaa hanqa gubbaatti seeraaf dhiyaachuu teessan jechuudha seeraaf dhiyaachuu teessan yeroon seeraa isinitti dhiyaattanilleen gabaabduudha jechuudha haala amma keessa jirtanis ni beeytanii isin sii galtee amma fakkeenyaaf lubbuma of jajjabeessaa jirtan malee akka mootummaatti hin jirtan jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf maaliif arraan tana sii galtee baajata tokkollee hin qabdan ofisni mootummaa duwwaa warri mootummaa warri sii galtee hojjettoota mootummaatiif hooggantoonni mootummaa kun warra dirgoodhaan sakraan warra sii galtee keezii uumuudhaan baajata mootummaa nyaatu arraan tana wanni isin nyaattan hin jiru wal nyaachuu teessan wal nyaattan abshira wal nyaattan wal qoqortan laal kanaaf hin jiru jechuudha mootummaan addunyaa shira isin sii galtee ilmaan namaa Itoophiyaa keessatti fixaa jirtanirraa kan ka'e mootummaan addunyaa roga hundaanuu sii galtee qoqqobbii sirratti dabarsaa jira jechuudha qoqqobbii sirratti dabarsaa jira kanaaf qoqqobbiin tun wanni sirratti dabarteef ni beeytaatu duguggaa shanyii akkamii gaggeessaa akka jirtu ni beeyta nama ajjeefteet sii galtee lafarra harkisaa jirta
ilma namaa ajjeeftee jiti akkuma sii galtee daandii gubbatti ajjeefteeti ilma namaa darbaa jirta. Mana hidhaa keessaa nama baaftee jiti nama ajjeeftee bishaaniin nama darbaa jirta. Dhalaa gudeedaa jirta. Ummata keenya Wallaggaa akka malatti fixaa jirta. Dargaggeessa Oromoo daandii irra baaftee ajjeesaa jirta. Kanaaf addunyaatu tu sii galtee kana arkee arraan tana qoqqobbii haayaa jira. Wanni isin beeku qabdan qoqqobbiin waan sirriiti. Duuba qoqqobbii tana booda mootummaan Afrikaatun mootummaan Itoophiyaa parsantii 75 gargaarsaan akka jirtu of beeytanii jechuudha. Mootummaa gargaarsaan dhaabbatte. Mootummaa sii galtee of dandeessee hin dhaabbatin akka taatan of beeytan. Mootummaa ifiifuu kadhaadhaan dhaabbatte tana osoo of beeytanii jiti Ameerikaan nutti hinaafti jettanii jiti Ameerikaa komattan. Mee sammuun teessan tun tanuma akka mi'a obboleessu. Ameerikaan isinitti hinaafti. Ameerikaan Itoophiyaatti hinaafti. Eurooppaa Yuuniyoon Itoophiyaatti hinaama. A'uuzu billaahi mina shayxaani rajiim. Sawwannummaan takkaa'uu isin jalaa badde yaaba. Namni bar waan dubbatu takka sii galtee itti yaadee dubbata. Itti yaadee waan dubbatu dubbata. Mootummaa Ameerikaa mootummaa sii galtee addunyaa guutuu tanaan deemtu Itoophiyaatti hinaafame. Yaa obboleessoo mee maal isiniin jenname? Mee warra bilisiginnaa kanaan maal jennaan? Warra Ameerikaan nutti hinaafti jedhu. Warra Awurooppaan nutti hinaafe jedhu. Awwallaahi maqaan dhabeef jira kanaaf. Waan hin je'uun dhabeef. Beektaa waan jettuun waan takka sii galtee nama tokko yookaan dhaaba tokko fakkeenyaaf waan jettuun ni jira. Ani isaan kana uumaan je'uun hin dhabe. Warra Ameerikaan nutti hinaafe jedhee haasawu. Ameerikaan Itoophiyaatti hinaafti mee? Biyya Itoophiyaa parsantii 75 gargaarsaan jiraattu. Taliqii tana baankii addunyaa irraa guuruun jiraattu. Biyya agabuu. Mee tanaaf Ameerikaan sii galtee biyyattii guddoon addunyaa akkamitti Itoophiyaadhaaf hinaafti? Mee doofummaa uummata Amaaraatii fi doofummaa bilisiginnaa kana ilaalame. Uummata kanaan maal jettan? Biyya guddoo tanaatu deemee A'uuzu billaahi mina shayxaani rajiim. Mee Ameerikaan nutti hinaafti jechuun tun waanuma sii galtee ajaa'ibaati. Wallaahi waanuma ajaa'ibaati. Akkaatuma isaan itti yaadanuu nama dhiba. Waanuma jetteeniin maqaa kannituuf nama dhibaa beektaa. Kanaaf Gujii keessatti uummata walitti qabdaniiti Joon Baadenii fi Shanee balaaleeffadhaa jettanii uummata baaftan. Mee isinii kun sammuu qabdanii? Pirezidaantii Ameerikaa yoo balaaleeffattan maali mee? Maal gootan Ameerikaa? Shanee yoo balaaleeffattanillee har'aan tana sii galtee addi bilisummaa Oromoo sadarkaa kaleessaan jirtu. Tanuma isin waadaa jirtu jechuudha Wallagga keessatti. Tanuma ichi deemuu sodaattanii sii galtee ichi deemuu sodaattanii tuma calumettanii magaalaa keessaa ba'uu dadhabdanii taa'uu jirtanii jechuudha. Adda bilisummaa Oromoollee sii galtee jaalmarollee faallee umaa godhuu hin dandeessan hiriira ba'aa oola. Ameerikaatti hiriira ba'aa oola. Yaa warra sii galtee daarekshiiniin takkallee jalaa badde. Namni akkamissa waan sii galtee kallattuma takkaa akkamitti waan kaayattan dhabdan. Ameerikaa balaaleeffachuu, Shanee balaaleeffachuu. Shanee balaaleeffachuun waan takka faayidaa siif fiddu hin jirtu. Yoo dhiirummaa qabaattee Gujii dhaqe, Wallagga dhaqe, Shawaa tana keessa dhaqe, Shawaa tana keessa dhaqi dura dhaabbadhu mee? Dura dhaabbachuu hin dandeessu harkaan isin qaqqabanii. Ijoolleen harkaan isin qaqqabdi. Addi bilisummaa Oromoo takalee isaatii miti jechuudha. Takalee isa maallaqaan teessanii
isiniif wayyaaneen irra daleeydanii dhaaba Oromoo san diidansanii miti. Arraan tana ijoolleen Oromoo waboon warra siigaltee siyaasaa nama barsiisu. Warra istaandaardiin akkaataan itti qabsaa'an akkaataa addunyaati malee akkaataa siigaltee isinii wajjin wal madaaluu miti jechuudha. Ni beeytan tana dhugaa. Ni beeytanii silaa akkaataan isinii fi nafxanyaan dhaadannoo fi abaa'oo dhabamsiisuu irratti silaa akka duultaniin arraan tana abaa'oon hin jirtu jechuudha. Silaa arraan tana jaalmaroo qabdanii fanniftan ni dadhabdan achi deemuu dadhabdan ni dheeytan makiinaa guuttanii dhumtanii galtan. Ijoolleen siigaltee harkaan isin qaqqabu jirti. Harkaan isin qaqqabdeen makiinaa isin irraa booji'u jirti. Kanaaf sammuu isin dirree keessa baatanii abaa'oo itti balaaleeffattan hin qabdan. Maaliif nama tokko balaaleeffachuudhaaf sammuun nama balaaleeffattuu sanii fi ati siigaltee wal madaaluu qabdi. Isin siigaltee sammuu jaalmaroo faa itti balaaleeffattan hin qabdan. Dura siigaltee isaan balaaleeffachuudhaaf beekumsa horadha. Humna horadha. Nama humna horateetutu beekumsa qabuututu nama isarra jabaa, nama isarra beekaa balaaleeffachuu danda'a. Dura waa bara. Osoo humaa takka hin beekne nama balaaleeffachuu hin dandeessan. Kanaaf sadarkaan abaa'oon irra jirtuu fi sadarkaa isin irra jirtan bilisiqinaa irra jirtu wal dhabdii jechuudha. Wal dhabdi isin siigaltee ilaalcha kaleessaa tani siigaltee maallaqaa wayyaanee wajjin ta'uudhaan dhaaba Oromoo kan addaan diddiidanii irra daleeydan san beeytan arraan tana sadarkaa san bira dabartee jirti. Sadarkaa san bira dabarte dhiirummaa qabaannaan achi deemaa isinuu haa ta'aa jirtanii kana jechuudha. Ameerikaa balaaleeffachuunis doofummaa guddaadha. Doofummaa caaltu. Kana jechuudha. Kanaaf Ameerikaa uumaan gootan borullee siigaltee magaalaa Finfinnee keessatti hiriira yaamtanii jirtanii. Magaalaa Finfinnee keessatti hiriira yaamtanii Ameerikaan bilisummaa keenyaa fi maarree keenya maarree yaa hoolayyi. Mee Ameerikaan siigaltee mootummaa addunyaati. Ameerikaa balaaleeffatta. Ameerikaa faarsita. Ameerikaa uumaa godhuu hin dandeessu jechuudha. Tanaa baran wanni niin joo beeyta. Waa balaaleeffachuu fi waa dubbachuu fi waa godhuuf dandeettii tee madaale stupid. Waa madaale dandeettii tee. Dandeettiin tiyya siigaltee Ameerikaa balaaleeffachuudhaaf tabarooniin qabaajii if yaadi. Namni if yaadeetitti siigaltee of beekee waa godha. Arraan tana siigaltee abaa'oo dirree balaaleeffattee boru magaalaa Finfinnee keessa uummata humnaa walitti qabdee balaaleeffattee faayidaan sii dhuftu maali? Ameerikaa balaaleeffattee Yurooppaa Yuuniyoon balaaleeffattee faayidaan ati argattu maali? Hin jiru faayidaan ati argattu. Faayidaan ati argattu hin jiru jechuudha. Kanaaf warra akka keessanii siigaltee warra maqaan qabne warra olaantummaa biyya Itoophiyaa san keessatti nuti olaanu jiru ilmaan Minilik ilmaan Qomaaxee magaalaa Finfinnee keessa walitti baaftanii boru Ameerikaa balaaleeffachuu deemtanii jechuudha. Boru shanee balaaleeffachuu deemtanii jechuudha. Warri bilisiqinnaatii fi siigaltee islaa'uu tokkumaa warri nafxanyaa dandeettii itti maroo balaaleeffattan hin qabdan. Dandeettii itti Ameerikaa balaaleeffattan hin qabdan. Maaliif? Namni dura siigaltee waa beekee waa balaaleeffata. Waa balaaleeffachuudhaaf beekumsa barbaachisa. Siyaasa barbaachisa. Sadarkaan siyaasaa keessanii gizee misaanarra kaayan gabbu'aadha. Warra kana balaaleeffachuu hin dandeessanii jechuudha. Ittiin dhaqqabdan. Kanaaf dura itti dhaqqaba. Waa baradha. Waanuma ajaa'ibaa jira. Yeroo takka siigaltee siyaasa Itoophiyaa tana gizee ilaaltu wallahi dhugaa
dubbachuudhaaf waan akka malee nama kofalchiisee bara ummanni kun mootummoo afooshaa sii galtee afooshaadhaa si jechisiisa warra sii galtee waan kalee dubbatee fi waan irra dubbate hin beekne jechuun ummanni kun hoolayyii tana sii galtee waan jettuun illee waan beektu mootumma jettee akkaataa mootummaa isaan kanas sii galtee himuun nama dhiba mootummaan mootummaa sadarkaa qabdu tan beeynu mootummaa sii galtee beekumsaan waa gootu sana jechuun mootummaan taammaatuun caasaan gubbaarraa ilaa hanqa jalaatti waluma fakkaatti warra Ameerikaan nuuf hinaafa jiru mee ummata kanaan maal jette yaaboo Ameerikaan nuuf hinaafaa Yuurooppiyaa Yuuniyeniin nuuf hinaafaa mee ummata daaraa kana maaltu Ameerikaan maal hinaaftii mee warra qamadii itti gurguru jirtu kana warra hadhaa amata 500 warra hadhaa keessa jiru warra takkaa sii galtee osuma shira namarra yaadanii warra mootummaa dhugaan jaarin biitii Itoophiyaa jaamtu kun mee ummata kanarratti Ameerikaan ummanni Ameerikaan nuuf hinaafe wanni jaaniif ummata akkana sii galtee zeeroo nagarre jechuun ummata akkana zeeroo wallahi addunyaa tanarratti miti seenaa irratti illee takkaa sii galtee ummata akka bilisiqinnaa jaaniin kana hin agarre ummanni kun awaanii madaalarraa beektaa mee warra bilisiqinnaa kana hunda sii ilaala ummanni kun fiizikaalaan illee ummatuma sii galtee akka tokko ummata sii galtee maal jettaniin warra kana kaa warra jaldeessa mee warra bilisiqinnaa jaaniin kana laale bifaanillee fokkoto yaadaanillee fokkoto ilaalchaanillee fokkoto warruma naman fakkaanne kana jechuudha ilaalchi isaan qaban dhumaatii namaatiif warra gammadu miidhamuu namaatiif warra gammadu hidhamuu namaatiif warra gammadu du'uu namaatiif warra gammadu ilaalchaan kanaa jechuudha ilaalchaan fokkoto bifaanillee sii galtee warruma akka taayyeeti bakkuma hunda keessattuu kan miila tokko irra gabaabaafaa jira kan miila tokko irra gabaabaafaa jira amma iddoo nuti jiru tanatti illee hanka sii galtee waan je'ee sii himu hin qabu warra akkanaa kana jechuudha warra fiizikaaliin illee fokkotaa warra ilaalchaan illee fokkotaa warra rabbiin sii galtee uumaa irra deebi'eetu arraan tana dhumaatii ummata Oromootii gammada dhumaatii ummata Islaamaatii gammada miidhamuu dhala namaatiif gammadaa jechuudha hin agarreen ummata akkanaa nagarre namni bar siyaasaa wataatellee siyaasaa tana waa madaaluu qaba waa madaaluu danda'u qaba namni waan madaalan siyaasaa madaaluu hin danda'an mataa isaanii madaaluu hin danda'an ummata kanaa takkaa sii galtee seenaarra dhageenyeen beeknu jechuudha mee namni seenaarra dhageessoo jiraatu nima warra fiizikaalii naman fakkaanne warra sii galtee ilaalchaan naman fakkaanne warra yeroo hundaa'u sii galtee ilaalchuma kiyyadee garii malee naman dhageeffanne warra yeroo hunda tiyya malee teehumaa sii galtee teehumaa keessan jirtu warra jiru kana ani sii galtee warra rabbiin uumaa irra deebi'e warra kana jechuudha warra kun ganaallee sii galtee rabbiin uumaa isinirra haa deebisu rabbiin warra sheeka Oromoo gizee sheeyni Oromoo du'aayii godhee jirti karaarra bee dhaame warra jiru warra ijoolleen Oromoo gizee dhumte karaarra yaatee dhumtee baga dhumte jiru warra yeroo amaarri Oromoo xiqqeessee maqaa eenyummaa Oromoo balleesse sirri godhan jiru warra kana rabbiin sii galtee uumaa isinirraa haa fuudhan malee ifiifuu sii galtee warra duraanuu uumaan qabne warra uumaan tolle
warra uumaan tolle warra ilaalchan tolle rabbiin uumumaa isinirraa haa fuudhu rabbiin ni danda'a. Kanaaf isi yeroo gabaabduu dhabamuuf teessanii jechuudha. Warra hidhaa namaatti gammadu warra Oromoon du'uuf gammadu eenyummaan Oromoo xiqqaachuudhaaf warra gammadu dhabama rabbi si haa godhu. Dhabamuuf teessa yeroon itti dhabamtu geessee jirti. Kanaa jechuudha. Inni biraa ooma lama jeetiin deema. Waa'ee siigaltee majlisa keenya ka islaamaa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf biyya Itoophiyaa jedhamtu keessatti mootummaan dhufaa dabraan mootummaan Itoophiyaa mootummaan maqaa Itoophiyaa jiru kun hundeeffama isaarraa ummata Oromootii fi islaamummaa irra dhiibbaa godha. Kun haqa beeki. Ummata Oromoo balleessu islaamummaa balleessu. Duuba amma akkaataan siigaltee majlisni itti jiru yookaan laallu taate manguddoo Amaaraa manguddoo siigaltee nafxanyaa warra diin islaam kanaaf haajaan qabne warra siigaltee bakki isaan itti baratanii sheeka ta'an hin beekamne warra adiraa keessaa siigaltee lafee fi foon harkisaa tureetu arraan tana majlisa federaalaa ta'ee ummata islaamaa dhabamsiisuu irratti ummata islaamaa addaan babaasuu irratti masgida isiniifillee masgida kana salaata jechuun warra kanaatu arra gaggeessaa jira jechuudha. Amma sheeyitichi humaan beeyne san islaamummaa biran jiru jechuudha. Maali jira inni amaarummaa isaa caasaa siigaltee warra islaamaa ta'ee kan sabaan amaara ta'e caasaa biltsiqinnaa keessattis amaarrii nafxanyaan guutee caasaa gubbaa jalatti oofisa hunda qabattee jirti. Tan majlisaa tanaas warra sabaan amaara ta'e ka islaamaa caasaa kana jaarrachuu barbaadanii jechuudha. Kana godhuudhaaf halkanii guyyaa humna tikaa wajjin wanni isaan hin goone hin jiru. Kana jechuudha. Bara mootummaa wayyaanee takaleessa siigaltee biyya gaggeessaa turte mootummaa fi amantiin gargar jettee heera mootummaa gubbaa keessa jirti. Heera mootummaa gubbaa keessa jirti. Arraan tana siigaltee wanni sanillee hin jirtu. Heerri mootummaa kabajamaan jiru. Namichi siigaltee ashaangullittiin muftii jedhaniin san nama haadiree siigaltee naannoo Amaaraa kan Amaaraaf bakka bu'ee malee kan islaama bakka bu'ee islaamaaf hojjetu miti jechuudha. Kanaaf haalli amma wanni kaadireen tun godhaa jirtu majlisa keessatti keessaafuu wanni isaan irratti xiyyeeffatanii dalagaa jiran humna tikaa wajjin majlisa Oromiyaati. Majlisa Oromiyaatii fi ummata Oromoo akkamii balleessinaa irratti halkanii guyyaa siigaltee pilaana baasaa jiranii jechuudha. Garuu pilaana baasaa oole. Majlisni Oromiyaa rabbi qabatee deema. Ulamaayiin Oromoo rabbi qabattee deemti. Ulamaayiin Oromoo ulamaayii diin islaamii dhaabbatte malee ulamaayii akka siigaltee sheekota nafxanyaa kanatti diin islaam dagattee sabummaa jala deemtuu miti jechuudha. Kana ifa. Gama kaaniin oofsaa fi mootummaa tana nafxanyummaan kontirool goonee jirra. Majlisaas nafxanyummaadhaan kontirool goonaa jaanii itti jiran jechuudha. Isaan hin baaftu. Yoomiyyuu isaan hin baaftu jechuudha. Kanaaf ummanni islaamaa tokkummaadhaan warra siigaltee nafxanyummaa leellisu warra mililik leellisu warra majlisa federaalaa kana ofirraa kaasuun barbaachisaadha. Yeroo kannuufiin hin barbaachisu.
mootummaan kun har'aan tana sii galtee hiddisaa hundi ciramee jira jechuudha. Warra shira hamaa kana gaggeessaa jiru ofirraa kaasuun barbaachisaadha. Falmachuun barbaachisaadha. Har'aan tana warra gaafii mirgaa majlisa gaafanne ja'anii waajjira majlisaatti ummata deemu, ijoollee islaamaa tan deemtu, mootummaan kun waraana karaa irratti dhaabee ummata islaamaa tumaa ture jechuudha ganama kana. Akka isaan majlisa dhaqanii humaan gaafannee dhoorkaa ture jechuudha. Kanaaf meetu mootummaa majlisni kun majlisa islaamaati moo majlisa mootummaati? Kun majlisa mootummaati jechuudha qabatamaadhaan. Majlisa mootummaallee majlisa mootummaa Amaaraa, majlisa mootummaa nafxanyaa, majlisa sana jechuudha. Kanaaf ummanni islaamaa, ummanni Oromoo biyya Itoophiyaa jaamtu keessatti warri sii galtee mootummaa dhufaa dabraadhaan miidhamu ummata islaamaatii fi ummata Oromooti. Kana sii galtee hayyoonni garaagaraa amma durallee dubbachaa jiranii. Kanaaf ummanni Oromootii fi ummanni islaamaa waliin qindoomaa waliin dhaabbata. Biyya san keessatti warri sii galtee amata dheeraa gabroomaa jiru ummata Oromootii fi ummata islaamaati. Akkuma Jawaar jeessan jechuudha. Ummanni Oromoo mirga harkannaan islaamummaan mirga harkatti. Kiristaanummaaniin miidhamee yoo kan jiru taates mirga harkata. Kanaaf yeroon islaamaa fi Oromoon harka ol qabatanii mootummaa hiddi ciramaa jiru tana ofirraa kaaftan yeroon amma jechuudha. Kanaaf waan nama ajaa'ibsiisaati. Waan nama ajaa'ibsiisaati. Mootummaa federaalaa caasaa gubbaarraa eegalee laanqa jalaatti ilmaan nafxanyaa hoogganaa jira Abiyyi dabalatee. Majlisa nafxanyaa ilmaan Minilik sii galtee majlisa Minilik akkasii dhaabne jechuun gonkumaa fudhataman qabdu. Fudhataman qaba jechuun namichi muftii jaanii muftiin akkasii dimi. Muftii ni qabna nuti. Muftiin ni jirti. Muftiin dhugaa ni jirti jechuudha. Kan dhugaan barate. Kan sii galtee ummataa dhalatee ummata islaamaatii amantii tanaaf sii galtee nama tajaajilaa jiru jechuudha. Fakkeenyaaf Sheekh Adam Tuulaa Rabbi umrii isaa dheereessu. Sheekh Ammoo Watarfaa jira. Hedduu qabnaa jechuudha. Dr. Jeelaan fa'a. Kanaaf warra sanii jechuun muftii kan ja'amu. Warra kana jechuun warra addunyaan sii galtee addunyaan Arabaatu hundi kuuteef. Uummata Oromoo keessaa Sheekh Mahammad Amiin Karroo fa'aatu bee jechuudha. Sheekh Mahammad Walloo fa'aa Rabbi ramtaa godhu akkasiisan fa'aa Oromoon sii galtee ulamaa'iidhaan islaamummaadhaan dhugaa dubbachuudhaaf namni itti qixxaatu hin jiru. Ifdaa duufi miti bakka tana qabdi qabataa. Oromoon islaamummaa keessatti ulamaa'ii Oromoo tageessu hin jirtu. Qabsoo Oromoo sii galtee har'aan tana nuti haasawaa jiru kana ulamaa'ii Oromootu utubee jechuudha. Kun sii galtee dhugaa lafa jiru. Sheekotiin Oromoo qabsoo Oromoo keessa gahee guddaa qabdi. Gahee hanqana hin jedhamne qabdi jechuudha. Maqaa Oromootii fi Oromiyaa hundeessuu keessatti. Kun ifaa beeke. Kanaaf islaamummaa Itoophiyaa keessatti bu'urri ummata Oromooti jechuudha. Bu'urri maali? Islaama Oromooti. Kun haqa beeke. Haqa lafa jiru. Kanaaf waan sii galtee amma deemaa jiru islaamummaa irratti deemaa jiru waan namichi muftii jaanii maqaan qabne muftii hun ta'uu sanii haadireen Amaaraa sii galtee Tamasgeen Xurunee wajji ta'uudhaan ummata islaamaa gargar baasuudhaaf
islaamummaa tana balleessuudhaaf garee habaashii tan dursan siigaltee caasaarra deebisuudhaaf halkanii guyyaa hojjechaa jiran jechuudha. Garee habaashii tan duraan siigaltee haasan tan qabsoon uummata islaamaa kaafte san arraan tana siigaltee tamasgan xuruneetii fi namichi muftii jaaniin san caasaa san deebisuudhaaf halkanii guyyaa hojjechaa jiran jechuudha. Kanaaf kana ummanni keenyaas ummanni islaamaa tokkummaadhaan qabsoo isaanii gaggeeffachuu rafuun hin barbaachisu. Tokkummaadhaan qabsaa'uutu barbaachisaa jechuudha. Firraa kaasuutu barbaachisaa jechuudha. Yeroo hannuufiin hin barbaachisu. Kanaaf kana akkasitti itti yaaduutu barbaachisaa. An akka dhaamsaatti wanni niin dubbachuu barbaadu waa'ee majlisa Oromiyaa amma piroojeektii godhamuu deemu. Kanaaf waan kanallee yoo danda'ame akkaataan maallaqa nuti itti walii qabnuu fi akkaataan deeggarsa itti goonu kun yeroodhaaf karaa siigaltee ifan taaneen yoo godhamee gaariidha. Mootummaan tun siigaltee mootummaa rooraatee mootummaa hiddisii nyaadhamtee mootummaa galakaa jirtu jechuudha. Kanaaf maallaqa nuti majlisa Oromiyaati jennee walii qabnu kana warra siigaltee tamasgeen xuruneetii fi muftii kajannuun kun maallaqa kana siigaltee maqaa kannanii fi maqaa shororkeessa maallaqa shororkeessaa jaanii maallaqa ummanni keenya biyya alaatii fi biyya keessaa siigaltee majlisa Oromiyaa ijaaruudhaaf walii qaban kana hongoysuu danda'an. Nu jalaa fuudhuu danda'an baankii keessaa. Kanaaf waan kana siigaltee sheekkotii teenya itti yaaduun barbaachisa. Mootummaan kun mootummaa wayyaanee irraa mootummaa muuxannoo fudhate. Kanaaf shirri muftii namicha muftii jaaniinii fi tamasgeen xurunee majlisa Oromiyaa irratti gaggeessaa jiran waan hamaadha. Ammallee maallaqa siigaltee uummataa kana akka hin nyaadhamne godhuudhaaf sheekkotiin teenya ulamaa'in teenya irraa mari'adhaa. Yoo danda'ame piroojeektii isa yeroodhaan akka eegalu godha. Ammallee akkasumatti namoota maallaqa siigaltee majlisa Oromiyaatiif kanne poostiin godhinaa piliis. Poostii gootanii waliin baasina. Sheekh Jamaal Aliyyi yaa sheeka keenya wanni isinitti jirtan waan guddoo waan jajjabdu waan siigaltee ilmi namaa tokko godhuu hin dandeenye godhaa jirtan. Garuu warra maallaqa isinii kan warra maallaqa majlisa Oromiyaatiif arjoome maqaa isaanii poostii hin godhinaa piliis. Maqaa isaanii poostii hin godhinaa. Kasaaraa guddoon nurra dhufuu deema bakka tanatti. Abbootii qabeenyaa nu jalaa dhabamsiisuu deeman. Kanaaf waan abbootiin qabeenyaa teenya kannite bifa iccitiitiin siigaltee irraa fuudha. Poostii gootanii siigaltee feesbuukii gubbaan kaayinaa. Wanni kun balaa guddaa qaba. Rakkoo guddaa qaba. Waan nuti ni goona jennu tana nu jalaa balleessee kasaaraa guddoo nurra fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf sheekonni keenya Sheerraayyaa Ustaad Raayyaa Abbaa Mancaa Jamaal Aliyyi yaa sheekota keenya dhimma kana itti yaada. Waan kana siigaltee gama keessaatiin illee Sheekh Jamaal Aliyyiitti barreessee jira. Kanaaf yaada fudhadha, komentii fudhadha. Yeroo waan takka goonu ummata Oromootii fi Islaamaaf illee waan takka godhuu dura qorannaadhaan waa godhuutu barbaachisa. Kasaaraan dhuftu maali? Bu'aan dhuftu maali? Facebook gubbaa poosti godhuun faayidaa maal nuu qaba warra maallaqa hanne? Yoo dhiifne yoo maali kan jiru waan kana sirriitti siigaltee xiinxala addaan baafadha. Kana wanni kunaafuu qaba. Majlisa Oromiyaatiif siigaltee maallaqni guuramee baankii jiru yoo jiraate piroojeektiin sana tattamaan eegalamuu qaba jechuudha. Yookaan yoo piroojeektiin san hin eegalle yoo maallaqni kuufamee baankii keessa kan taa'u taate mootummaan tun baajata hin qabdu. Maallaqa uummataa kana siigaltee laaftutti akkuma warra Somaalee irraa buqqee maallaqa isaanii nyaatanitti maallaqa kanaas dhabamsiisuu danda'a.
maallaqa kanaas maqaa itti kannanii sii galtee haa ugguramee taa'u jaanii sii galtee maallaqa kana balleessuu danda'an nu jalaa nyaachuu danda'anii jechuudha. Kanaas piliis mee sheekonni keenya ulamaayonni keenya dhimma kana sii galtee itti yaada piliis. Dhimma kana itti yaada. Kanaaf waan daleenu keessatti faayidaa fi miidhaa addaan baafachuu qabnaa. Kanaaf gaa kanumaan jechuu deema gaarra fayyaadaa galatoomaa warra nu wajjin turtanii fayyaadaa duuba wanni nama ajaa'ibsiisu yeroon ol ba'ee sii galtee waa dubbachaa jiru kana ijoolleen teenya ta bilisiginnaa ni dhuftee ol baatan yeroonan waan lamaa fi sadi jiru asuma keessaa fiidan fiiguun isin hin baasu. Yoo sagantaa bilisiginnaatti kaamantu taate dhugumaan beekumsoo qabaatti yoo waa beekte nama amansiise malee nama amansiisuu hin beektu mataa kee hin beektu wanni ati beektu du'a namaa gammadu eenyummaa oromummaa baduurra gammadu amaara gaashekii jettee sii galtee maallaqa arjoomuu fi sanii gammadda jechuudha. Miliyoon 25 walloof kan kanneen ispoortii naannoo amaaraa jettaniiti maallaqa kannataniif jechuudha. Yaa obboleessa uumee uummanni akka keessanii doofaan ni jira. Doofummaan ajaa'ibaa isin qabattee jirti. Kanaaf waa bara Ameerikaa komachuudhaaf dandeettii Ameerikaan itti komattu hin qabdu. Si galtee Ameerikaa komachuudhaaf faayidaan harkattu maali? Waame kompeer godhimee waa madaale. Shanee abaa'oo si galtee abaa'oo maqaa balleessuuf komachuudhaaf dandeettii abaa'oo itti komattu hin qabdu. Wallaahi dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif nama waa dandeettii qabuutu abaa'oo komachuu danda'a? Arraan tana sammuun teessii galtee sammuu abaa'oon itti komattu hin qabdu jechuudha. Maaliif? Wallaala namni dura waa bareen nama komachuu danda'a beeka. Sammuunillee wallaalaadha. Humnaanillee dadhabaadha arraan isin. Humnallee hin qabdan sammuullee hin qabdan. Nama sammuu qabu nama humna qabuutu nama komachuu danda'a. Yoo humna qabaatte arraan tana sii galtee biyya ta'ee fi bulfattee gargaarsa hin barbaaddu nama komatta yoo komattee dhuga arraan tana sii galtee % 75 gargaarsa addunyaarraa harka banattee jiti fudhachaa turte. Uummata kanaan nama komata jechuu deebi'ee Ameerikaa komatta. Ameerikaa komachuuf dandeettiin qabdu sammuu hin qabdu. Shanee komachuudhaaf adda bilisummaa Oromoo komachuudhaaf humna hin qabdu wallagga deettee dhumaa deebi'aa jirta. Mee if ilaalilaa dubbii tana. Faayidaan ati abaa'oo ummata baaftee komadhaa takka hiriira balaaleffadhaa yooteen faayidaan sii dhufu hin jiru. Maaliif faayidaan sii hin dhufne beektaa? Yaa jabbilee. Maaliif faayidaan sii hin dhufne? Ummanni kun arra sirra jaba. Wallagga deettee gujii deettee si ari'aa jiran harkaan si qaqqabaa jiran harka kannachaa jirta. Sadarkaa ati irra jirtuu fi sadarkaa sii galtee jaalmaroon faan irra jiran kompeer gitee goote mizaanni kee gatta hasaanii ol ka'ee jira jechuudha. Ummata kana arraan tana sii galtee komachuu hin dandeessu obboleessoo. Balleessuu hin dandeessu si bada malee. Kanaaf waa bara waan gootan baraame waan gootan akkam godhaa mee hoolayyii walit dhuftee silaa uumaa fiduu hin dandeessu walit dhufaatii waa godhaame yaadaawaa. Kanaaf sadarkaa teessan eeggadha obboleessoo. Sadarkaa osoo sii galtee namni sammuusaa bilchina osoo hin qabne osoo wallaalummaa keessa jiru osoo humnaanis xunchaa tokkollee osoo hin qabne nama komachuun doofummaadha. Doofummaa caaltu jechuudha. Xunchaa baasa. Sammuu horadhaa. Waan godhuu deemtu madaale. Waan godhuu deemtu madaale. Kanaaf
osoo siigaltee waan godhuu deemtu hin madaalle osoo siigaltee waan godhuu deemtu hin beeyne sammuu ati abaa'oo itti homattuun hin qabdu jechuudha. Maaliif sirra jajjaboo arraan tan siigaltee abaa'oon sirra jajjaboo humnaan yeroo kompeer gootee ilaalte humni teetii fi humni abaa'oon qabdu waliin madaaltu. Dura abaa'oo siigaltee abaa'oo homachuudhaaf humna baasi. Humna baasi beekumsa horadhu koolleejjii seeni yuunivarsiitii seeni baleesoo. Siigaltee koolleejjii bilisiginaa koolleejjii seenaa baradhaa. Siigaltee poolitikaal saayinsii baradhaame sirna bulchiinsaa baradhaa. Maaliif nama akkasii barattee jiti abaa'oo balleessuu siigaltee jaalmaroo dheeyitee wallagga dheeyitee gujii dheeyitee balleessuu dandeessa. Amma humnaas hin qabdu beekumsaas hin qabdu. Beekumsa Ameerikaa itti homattee hiriira itti baaftee itti balaaleeffattee siigaltee bu'aan sii dhufu hin jiru. Siigaltee abaa'oo irratti hiriira baaftee bu'aa harkattu hin jirtu. Wanni ati harkachaa jirtu bu'aan ati harkachaa jirtu wallagga dheeyitee harkaan si qaqqabaa jirti ijoolleen. Harkaan si qaqqabaa meeshaa sirraa guuraa jirti. Ichi deemuu sodaattanii jirtanii jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Akka isaan isin godhaa jiran ni beeytan. Gizee isaan dhukkee isinirraa kaasanii ijoollee Oromoo as deebitanii magaalaa keessatti rashantan. Kana beekumsi keessan. Yeroo isaan dhukkee isin godhan as deebitanii ijoollee Oromoo haadha Oromoo dhala dubartii Oromoo gudeedu kana jechuu sadarkaan isin jirtan kana. Kanaaf beekumsa humnooradha nama homachuuf abaa'oo homachuuf Ameerikaa homachuuf humnooradhaan isinin jaa waa baraa isin siigaltee instituushinii waan akka siigaltee instituushinii afooshaa wayii siigaltee waan akkasiiti malee mootummaadhaa warri bilisiginaa warra mootummaati jechuu ulaagaan guunne akka kiyyatti instituushinii siigaltee waan akka afooshaa haasofni isin dubbatanillee haasawaa afooshaati haasawaa mootummaati miti haasofni keessan kaarra dubbatanii fi kabaruu dubbatanii fi fuuldura dubbatan yeroo walitti madaalamu wal dhaba mootummaan bar haasawaa dubbattuu fi waan dubbattullee akka mootummaa yeroo laalle mootummaan siigaltee dhugummaa parsantii xiqqoo takka of keessaa qabdee jechuudha. Isin bar warri bilisiginaa dhugummaa takkallee of keessaa hin qabdanii haasofni isin haasofitan haasawaa siigaltee bara dukkanaa dark age haasawaa akkasii haasofitan haasawaa siigaltee isinii fi amaarrii nafxanyaan haasofitan haasawaa akkasiiti. Ummata akkanaa kun ummanni akkanaa kun duuba galman geessan sagantaa takkaan galman geessan wooma takkaan galman geessanii nama homachuudhaaf dandeettii itti nama homatan horadhaa. Kanumaan jechuu barbaada. Fayyaadaa galatoomaa warri siigaltee as keessa jirtan galatoomaa ilma namaa beektaa silaa'uun immoo dogongoraa bakkaan dogongora dhiifama naa godhaa. Warri siigaltee jabbiileen as keessa yeroon ol ba'u mul'atteetuma siigaltee hoogganaan keenya nu dhiisuu jettanii warri siigaltee fiidaniis kitaaba garagaraa barbaaddadhaati beekumsa horadhaati koottaa waliin haasoynaa silaa'uu isinuun jirtanii jee xiqqaa tokko booda kanaaf waa siigaltee homachuu fi waa arrabsuu fi kana dura beekumsa horachuu beekumsa horattee nama dura dhaabbattee haasa'uu dandeessa beekumsa horattee nama homachuu dandeessa beekumsa horattee siigaltee namaaf waa ibsuu dandeessa akkasii fayyaadaa galatoomaa nagaan jiraadha.